Barii jijjiiramaa hordofuun riifoormiiwwan taasifaman keessaa riifoormiin dinagdee gooroo isa tokko. Riifoormichi mootummaan dhaabbilee faayinaansii cimsuu fi utubuuf ilaalama gaarii qabaachuu mul'isa kan jedhan pirezidaantiin baankii Siinqee obbo Nuwaay Magarsaa, kunis lammiileen jireenya fooyya'aa akka jiraatanii fi maallaqa qaban bilisaan akka sochoosan taasiseera jedhaniiru. Mootummaan amma karaa faayinaanshal seektarii kana ija gaariidhaan ilaalatii jira jechaadha. Biyya kana keessatti waggaa 50 ol kaapitaal maarkeetiin hin beekamu. Kaapitaal maarkeetiin riifoormii inni faayinaanshal seektarii keessatti fidu waan salphaa miti. Uummanni kana dura maallaqa isa godhata jettee ilaalte maallaqni an beekamu baankii dhaqaa amma dhala baankiin kafalee fudhateet yoo qala'insi jireenyaa ol ka'es gadi bu'es sanumaan jiraata jechaadha. Har'a hoo maallaqa isaa bakka itti daldalatu qabaa jechaadha. Kun amma fooyya'insa jireenya uummata keenyaa keessatti baay'ee shoora guddaa qabaataa jechaadha. Riifoormiin dinagdee gooroo taasifame baankonni hanqina maallaqaaf akka hin saaxilamne taasisuun cinaatti balbala cufaa guddina dinagdee biyya kanaa keessatti ture saaqala jedhan obbo Nuwaay turtii addatti EMN Plus waliin taasisaniin. Yoo maallaqa qabaatte baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa caarataa baasaa dhaqxee maallaqa itti gurgurataa jechaadha. Kun amma kana dura hin jiru. Yoo maallaqa qabaattes qabatteetuma teechaa namni maallaqa hin qabnes amma liikwiditii kiraanchi amma yeroo tokko baankonni maallaqa dhabaniit kafaluuf dadhaban maamila. Amma isa guyyaa halkan tokko irratti walii liqeessuun hin danda'ama, torban tokko walii liqeessuun hin danda'ama, ji'a walii liqeessuun hin danda'ama jechaadha. Akka baankonni hin rakkanne. Kuni amma riifoormii karaa faayinaansii dhufe san keessa jechaadha. Kana biraa sharafa biyya alaa kana qofas baankii biyyoolessaa Itoophiyaatitu ganama gatii baasee sii ergaa jechaadha. Isa ilaalte guyyaa sana ishiidhaan gurgurtaa ishiidhaan bittaa jechaadha. Amma hoo gabaatti dhiisanii jechaadha. Kuni jijjiirama guddaa fide. Riifoormichi gaagama dinagdee ture hiikuun misoomni hunda galeessi biyyattiitti akka uumamu taasiseera kan jedhan ammoo sadarkaa ministiraatti qindeessaa jiddugala ijaarsa sirna dimookiraasii Dr. Biqilaa Hurrisaati. Gaaga'ama biyya kana keessa ture keessaa gaaga'amni inni tokko gaaga'ama dinagdeeti. Humna qabnu fayyadamnee guddina dinagdee itti fufsiisuudhaaf dura gaaga'ama dinagdee kana sirreessuun baay'ee murteessaa ture jechaadha. Kanaaf galii guddisuun hin danda'ame, sharafa biyya alaa guddisuun hin danda'ame, akkasumas oomishaaf oomishtummaa dabaluun hin danda'ame, idaa biyya alaarraa nutti ture isa sirreessuudhaan kaansaa dheeressuu, kaansaa akka haqamu taasisuun hin danda'ame. Kanarraa kan ka'e riifoormiiwwan sun dinagdee sarararraa bahee karaa dheeraa deemee ture san gara sarara sirriitti deebisuu erga danda'ame booda gara misooma seektarotaatti akka ce'u taasifame jechaadha. Tarkaanfii mootummaan dinagdee biyyattii fooyyessuuf fudhateen adeemsi walxaxaa fi iftoomina dhabuu daddabarsa maallaqaa ture hiikachuun biyyattiitti guddinni dinagdee dijitaalaa hiikoo argachaa jiraachuus Dr. Biqilaan himaniiru. Magaala miti baadiyyaanuu birrii gurguddaa lakkaa'ee walii kafaluu dhiisee jira. Bakka horiin itti gurguramu, bakka oomishni qonnaatti gurguramutti iyyuu qonnaan bulaan maallaqa isaa dijitaal faayinaansiidhaan itti fayyadamuu jalqabee jira. Qusannaa isaa moobaayiliidhaan qusachuu jalqabee jira. Yeroo liqeeffatus moobaayiliidhaan illee liqeeffachuu jalqabee jira jechaadha lammiileen keenya amma bakka hundatti. Kuni ikoonomiin dijitaalaa keenya bakka inni gahe agarsiisa.